eelwayyaa ballo areeroftu bulugdarate booran aanaa kakka keessa barattootirir mormii hagochootan duguugsanyii waggootan arfan darban oromoo irra deemuu jirfalmuuf iriir baan hidhamaa jiraachuu barattootaaf uumati lafa ho'immini deeme. Wanni ta'u fedhan ijoollee dangaruu ajjecha wallaggaa raawwatame irratti ijoolleen yaaballoo illee qophaa'inaa jedhanii shallaqaa jedhanii alii akkasumas elwayii areeroo biqilti hiriirii dhaamee ture sun irratti erga madiinaa qabdanii jedhanii ijoollee suuranii dhaanidhanii hedduu siidhaananii madeessanii taasisan gidduuleen itti namicha beellee namni dhuunfamillee gara areeroo hallee barattooti dhabdee gara kudhanii kan hin geejjibu buruukillee namni baay'ee jedhanii laaffisaan hin baranne gara elwayii kana murataa tallee hedduu rukutamtee jirti. Hedduu madaalleen qabaa raayii bichaadhaan ichillee ittiin goobuu gara elwayyaa kan ammoo jaarroo booranaallee jaarroo qulqullitti amursiifatee bulu hamma jaarroo surree booranaa kanatti fuudhaniidhanillee haala galgala dhaga'ee jira. Warri hidhama kanaan alallee barattoota hedduu miidhaa qaamaatiif saaxilamu ka dubbata barataa man barumsa jaatanii litandhu har'a ganamallee maqaa namootan 30 walitti qabanii nu barbaaduu jirjedha. Gara tokko isa barata gara 30 kan amma qabne kan ammumaa keessa yaana waan jennoolle warreen namtu fudhachuu jira barattoonni agammaa garuu sodaa kan qabattee ittiin teenne tamaariin abbarii hamini akkin deemne itti olii galtee jettee jennoo ni fudhatammoo gara duraatti akkuma itti fufuu jedhee jiru jennoo waraabame eeggachuu qabdan ala gammaatti jennoo warri qabu jennoo hiriirri kun jabaadhaa itti fufu. Hidhaaf ijjeechaan Oromoo duubatti hin deebisu waan taateef agi akka duguugsanyii nurra labsam dhaabbate Oromiyaan naga argattu jilaan deemne kajetti barattooti kunneen aanaalee godin boorana kanneen akka elwayyifa keessatti immoo jaarsaaf jaartiin faalleen dhaanamuun hidhaa guurama jiran jechuun ragaba. Wallaggaan boottee Oromoon booranni jallis booranni hanga Oromoo hanga ta'e hanga ta'anitti maantaan nu jalaan fidamuu qabdu anis wallaggaa duguuggaa sanyii Yootaan Oromoo irra gaggeeffamuu jiru Oromoo irraa dhaabbatu Oromoo haa bararu uummata Oromoo uummata bal'aa keessaa immoo booranni hanga. Lakkii wanti tokko kan duubatti deebi'ame hin jiru namni dhaanamee cabelleen hin jira namni dhoofamelleen hin jira ijoolleen barattoota hedduun namni barumsa irraa ari'amee baqatee barumsa irraa an jiru jechuun jira ammoo wanni duubatti namni tokkollee waan jiranitti fakkaatu. Daaba godhamee jedhan kan qulqulleeffachuuf bilbila harka bulchoota aanaalee sadii qillimne turre bulchaan aana eelwayyi aab boru diida an bulchaa miti jechuun na waakkaati. Guyyoo waaroo abba jirmaa? Bulchaan dareeroo aab waariyoo dheengee maqaa qulqulleeffate simuna irra cuuf. Aab waariyoo dheengee bara fayyaa? Jajjaba afurmichaa? Guyyoo waaroo abba jirmanaan jedhan. Hayaa ballo aab gobbu canaa immoo hiiti jedhe ginnisee haal kan fakkaatu lole bilbilu fuddu micheere. Naguma barattooti naannoo teessanitti naannoo yaaballootti namticha dhaga'ee bilbil kan kargadhe sii bilbile barattooti hiriir baate qabdanii tan jedhanii wanni kun maaltu jira? An guyyoo waaroo abba jirmaa OMN irraa. Tibbana ajjechaan suukkanneessaan humnoota naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaatti bobbaafamaniin qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwate Oromoo guutuu mufachiisuun Oromiyaa warraaqsatti deebisee jira. Roorroon ulfaataa waggoota lama guutuu hidhattoota faannootiin Oromoota daangaa irratti raawwatamaa ture saffisaan furamuu dhabuunsaa uummanni aarsaa lubbuu akka kaffalu taasisee jira. Keessattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaa akkasumas Walloo fi Matakkal dabalatee ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf humnoota kanneeniin ajjeefamaa qe'ee fi qabeenyi isaanii irratti gubachaa buqqaafamaa gidirfamaa har'agaanii jiru. Hidhattooti faannoo kunneen Oromoota Walloo jumlaan konkolaatarraa buusanii yoo rashanan Matakkalittis gochoota wal fakkaataa suukkanneessaa qonnaan bultootaa fi jiraattota irratti raawwatanii jiran. Mootummaanis gocha humnoota kanaa utuu arguu akka hin arginitti callisee bira darbaa turee jira. Humnoonni kunniin farda luugama kute ta'uudhaan humna isaanii jabeeffachaa gara jabina daangaa darbeen duula qindaa Oromiyaa irratti banuun isaanii waggaa lama caalee jira. Dhawaatuma gara jabinni isaanii daangaa darbeen ilma namaa addabaayitti baasanii jumlaan rashanuu manneen jiraattota gubuu fi qabeenya saamuus akkaan ammeessaa dhufuun isaanii uummata bal'aa mufachiisuun mormiif mana baasee jira. Tibbanas godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jiraattota aanaalee sadii fi magaalota xixiqqoo adda addaa irratti weerara geggeessaniin lubbuu lammiilee nagaa fi qaamolee mootummaa dhibbaan lakkaa'amanii galaafatanii jiru. Barattootii fi uummanni bal'aanis duula qindaa'aa humnoota faannootiin Oromiyaa irratti baname kana balaaleffachuuf dirreetti bahee jira. Hiriirri mormiis Oromiyaa guutuu
guutuu keessatti bakkeewwan adda addaatti dho'ee jira. Sadaas jaarraa eegaluun hanga guyyaa irraatti dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa gadii keessatti hiriirri balaaleffannaa cimee tufee jira. Kaleessa galgalarraa agaarraattis yuunivarsiitiiwwanii fi magaalota hedduu keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Yuunivarsiitii Odaa Bultuum, Yuunivarsiitii Adaamaa fi Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo akkasumas Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Finfinnee keessatti nyaata lagachuu fi dhaadannoo dhageessisuun hiriirri balaaleffannaa godhamee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saqalaa, Arsii Dodolaa, Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhuugoo, bulchiinsa magaalaa Hoolataa, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Najjoo Alaltuu, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Beddellee fi magaalaa Shashamannee keessatti hiriirri mormii guddaan gaggeeffamaa oolee jira. Manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa ajjeechaa suukanneessaa dararaa fi godaansa qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo irratti kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffate. Gocha gareen finxaaliyyaa Amaaraa Oromiyaa keessatti raawwataa jiranii fi haleellaa diroonii mootummaan itti fufiinsaan raawwataa jiruun dhumaatii mudateef gaddi jabaan kan itti dhaga'ame ta'uu kan ibse manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa maatii namoota miidhamanii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawweera. Haleellawwan bifa garaagaraan Wallagga Bahaa, Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu fi Guuttin, Horroo Guduruu Wallaggaa, Amuruu, Agamsa, Jaardagaa Jaartee, Horroo Bulluq, Kombolchaa fi Guduruu, Salaale, Aanaalee Dharraa, Kuyyuu, warra Jaarsoo, Shawaa Bahaa, Boosachii fi naannawaa ishee jiraatan irratti raawwatame cimsinee balaaleffannaa jedhe manni marichaa. Waggoota furan darbaniif taateewwan mudataa jiran kanatti xumura gochuun akka danda'amuuf qaama dhimma ilaalu mara gorsaa fi hubachiisaa turre. Geggeessitooti siyaasaa Oromoo rakkoo jiru mariin akka furatan, hidhaa fi ajjeechaan akka dhaabbatu, waraanni hafee rakkoon siyaasaa mariin furmaata akka argatu, yakkoonni raawwataman qaama walaba ta'een qoratamanii yakkamtoonni seeratti akka dhiyeeffamaniif gaafataa turreerraa jedhe. Haa ta'u malee gaaffiin keenya deebii osoo hin argatin dararaan uummata keenya mudatu daran hammaataa dhufeeraa jedhe. Rakkoolee uummaticha mudataa jiranitti xumura gochuufis qaamolee garaagaraatiif waamicha dhiyeesseera. Ajjeechaa suukanneessaa fi dararaa raawwatame mormuuf sochii qeerroo fi qarreen Oromoo uummanni Oromoo akka waliigalaatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti karaa nagaa taasisaa jiran manni maree amantaalee idil addunyaa kan deeggaru ta'uu ibsee jira. Uummanni Oromoo bal'aan balaa guddaa itti dhufe kan ofirraa deebisuuf tokkummaadhaan akka kahu dhaamsa keenya dabarsinaa jedhe. Miidhamni Oromoo tokko miidhama Oromoo hundaa akka ta'etti hubachuun uummanni Oromoo yeroo ulfaataa kanatti naannoo kutaa amantaa fi ilaalcha siyaasaan osoo waliin qoodin akka wal ta'u, Oromoon kutaa tokko yoo miidhamu Oromoon kutaa hundaa wal ta'uudhaan balaarra gahe tokkummaadhaan akka qolatu waamicha abbummaa taasifnaa jedhe manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa. Qaamni seera eegsisu poolisii fi humni addaa Oromiyaa akkasumas dhalattoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa keessa jirtan akkasumas sadarkaa adda addaatti waajjira mootummaa keessa warri hojjettan yeroo uummanni keessan dararaa hamaa jala jiru kanatti uummata keessan badii jalaa oolchuuf aantummaa keessan akka mul'iftan waamicha dabarsinaa jedhe. Kana malees hayyoonni hoogganoonni siyaasaa fi geggeessitooti Oromoo yeroo kanatti garaagarummaa yaadaa adeemsaa fi ilaalchaa cinatti dhiisuun tokkummaan dhaabbatanii uummata isaaniif hooggansa cimaa akka kennan gaafatee jira. Rakkoo yeroo ammaa uummata keenya mudateef wal hubachuu dhabuun geggeessitoota Oromoo shoora guddaa qabaachuu kan ibse manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa kan darbe irraa barachuun akka barbaachisus dhaamee jira. Gama biroon geggeessitooti amantaalee Oromoo biyya keessa jiran rakkooleen waggoota furan darbaniif itti fufiinsaan uummata keenya mudataa turan akka furamaniif uummatichaaf sagalee tahuu irratti gahee akka abbootii amantaatti bahuun irraa eegamu hin baane kan jedhu manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa uummata dararaan irra jiru cina dhaabbachuu akka qabaniif gaafateera. Hawaasni diyaaspooraa uummata keessaniif hamilee ta'uuf hojii hojjetaa turtaniif galata qabna. Yeroo murteessaa kanattis hirmaannaan keessan murteessaadha jedhe. Diyaasporaan Oromoo tokkummaan uummata isaa biyya keessatti rakkoo jabaaf saaxilamee jiru cina akka dhaabbatu keessumaa gargaarsi namoomaa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniif taasifamu akka cimu hojiin uummataaf sagalee ta'uus jabaatee akka itti fufu waamicha dhiheessee jira manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa. Haaluma wal fakkaatuun koongiresiin federaalawaa Oromoo uummanni Oromoo tokkummaa isaa eegee bifa qindaa'een Oromiyaa dammaqinaan akka eeguuf waamicha dhiheesse. Humnoonni siyaasaa Oromoo ammoo garaagartummaa siyaasaa xixiqqaa cinatti dhiisuun balaa jiraachuu dhabuu
uummatatti dhufe tokkummaan akka ofirraa ittisnuuf qabsoo walootiif waamicha seena qabeessa goonaa jedhe KFO'n. Beektonni Oromoo, hojjettoonni, artistoonni, gaazexeessitoonni walumaa galatti uummanni keenya hundi uummata keenyaa fi biyya keenyatti dhumaatii dhufaa jiru hubachuun beekumsa kan qabu beekumsaan, qabeenya kan qabu qabeenyaan, humna kan qabu humnaan kan kanaan duraa caalaa uummata Oromoo cina akka dhaabbattanii fi balaa jiraachuuf jiraachuu dhabuu fuuldura isaatti danqamee jiru akka irraa ittistan waamicha keenya sinii dabarsineerraa jedhe KFO'n. Ijoollee uummataa kanneen miseensa poolisii Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi qaamolee nageenyaa taatan karaa nagaa fi seera qabeessaan qabsoo mirgaa uummanni keessan taasisaa jiraniif gahee keessan akka baataniif waamicha seena qabeessa isiniif dabarsineerraa jedhe Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa kanaan. Uummata Oromoo fi Oromiyaa dhumaatii irraa baraaruuf KFO'n waamicha waliigalaa dhiheessee jira. Paartiin Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsa kaleessa baase kanaan yeroo ammaa Oromiyaan waraanaa fi manca'iinsa siyaasaa waliigalaa ta'e keessa galtee jirti jedhe. Ibsa kanaan rakkoo biyyattii mudate furuuf mootummaa Itoophiyaa, gartuulee siyaasaa Itoophiyaa akkasumas hawaasa addunyaaf waamicha dhiyeesseera.